Qabeenyi jaalala malee, jaalalli dhugaa malee akka midhaan soogiddan qabneeti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan isin jira. Guyyaa har'aa seenaa baay'ee garaa nama nyaattu. Ta'ajaabaa takka qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Nama jaalattan qofaaf sheer gootan jechaadha. Warri viidiyoo kana hanga dhumaa laaltan waa hedduu irraa barattanii hiriyoonni teessanillee akka irraa barattuuf yoo sheer gootaniif jechaadha. Waa hedduutu irraa baratamaa jechaadha. Namni viidiyoo kana laalu nama lubbuun jiru qofa ta'uu qaba jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Seenaan akkana jetti. Abbatu ilmaa dhaame yaa ilma kiyya lubbuun duutu jirtuudha. Akka tasaa yoo an du'e qabeenya kiyya kana dubartii si jaalattu malee dubartii sin jaalanne fuula isii ilaaltee bifa isii ilaaltee ittiin galchinii jedheen. Akkasitti turtii yeroo dheeraadhaan booda abbaan gara fuula rabbii deeme. Erga abbaan gara fuula rabbii deeme gurbaan kun fuudhee hin jiru. Ammas taa'ee qabeenya abbaa isaa kana itti yaaduu eegalee jira. Abbaan kiyya dubartii si jaalattu malee dubartii sin jaalanne fuula laaltee bareedina isaa laaltee qabeenya kanatti hin galchii waan jedheef dubartii na jaalattu akkamitti argachuu danda'a? Maal jedheeti yaadaa ture jechaadha. Yaadee dubartii isa jaalattu dhabe. Wama dubartii waan jedhamu kanaayyuu dhiisee kophaa jiraachuu eegalee jira. Waan dubartii waan jedhamu kana guutuu jalaa dha'ee kophaa isaa jiraachuu eegale. Booda turee qabeenyi kophaan isaa qabeenyi illee kophaa isaa akka gammachuu hin finne arge. Gurbaan kun gaafa kaan bakka dubartii na jaalattu barbaachuu qabaa jedheeti dubartii barbaachatti gattaa'e. Erga kana ture gaafa tokko mucayyoo bareedduu ajaa'ibaa takka arge. Sin jaaladhaa jedheen. Isiinis si jaaladhaa jetteen. Bakka asii wajjin jiraachuu barbaadaa. Akkana yaani umrii kiyya guutuu si wajjin jiraachuu barbaadaa maal jedheen. Tole jettee isiinis eeyyamte mucayyoo sanii wal fuudhan. Garuu gaafa gaa'ela godhatan kan akka siiriisitti ta'e mucayyootan. Akka baay'ee si jaalatu erga himee fi ka'ee booda akka qabeenya takka illee hin qabne manallee manuma caccabduu wayii itti garsiise qabeenya illee akka hin qabne sanuu dhukkubsateellee waatu dhukkubee jira dhukkubsadhee jira waan mana yaalaa ittiin naqu dhabee jidhaan jechaadha. Akkasii qabeenyi qabnullee tanuma amma waan mana yaalaa ittiin naqu hin qabu waan takka akkas xiqqoo akkasumatti akka waan nama dhukkubsatee inni dhukkubsannee cadhiseetumaan cicciisaa ture. Birriillee waan xiqqoo mucayyoo tana kennee waan nyaatan wama xiqqoo alaa fidaa waan takka qabeenya kan ittiin garsiisne qabeenya abbaa isii kana jecha. Maaliif inni maal godhaara mucayyoon tun isa jaalatti moo hin jaalattu kan jedhu mirkaneeffataa jira jechaadha. Gaafa kaan mucayyoon an nama rakkataa wajjin maaltu na rakkise nama qabeenya takka hin qabne nama ammoo hagana ga'u birrii takkatti mana yaalaa ittiin dhaqu ittiin bitatu dhabe kan biraa maal godha umrii kiyya kanaani nama miskiinatti heerumeeti ammallee miskiinaa wajjin taaggaluu hin danda'u jetteeti dhiisumaa akkasi dhukkubsisan siree irratti dhiistee kuttee jechaadha. Mucayyoon tun akka isaan jaalanne erga mirkaneeffatee ka'een booda itti bilbilee telefoonaan bar duraa ansi barbaadaa jira malee sin arganne ansi barbaadaa malee durumaa hanga ati mana kiyya seentu hanga ni kasi hidhadhu sanuu si barbaadaa jira malee sin arganne. Amma ammoo erga ati deemtee sirriitti si argadhe kanaaf galatoomii baga deemtee jedheen. Hin arganne jechuun isaa isheen haa bareeddu malee jaalala isaaf qabdu hin argine jechaadha inni. Kanaaf isiin kuttee jennaan galatoomii duraayyuu si barbaadaara malee sin arganne na biraa kutuun kan kee kun gaariidha galatoomii jedhee nagatti dhaamate kabajamtoota hordoftoota keenya. Erga adda baafatee waan abbaan isaa dhaame kana hin daganne ammas kophaa jiraachuu murteesse ammas irra deebi'e. Kophaa jiraachuu murteesse bakka waa'ee dubartii kana jalaa dha'u dubartii gaarii illee yoo dubartii bareedduu moonaaliizaa fakkaatu tan illee arge dantaa isaatii miti. Qabeenya abbaa isaa qofa ittisaa qabeenya abbaa isaa qofa eegaa hawaasaan kophatti bahee jiraachuu eegale. Maaliifi jaalala dhugaa nama jaalala dhugaa isa jaalatu waan dhabeef jecha. Hawaasaan kophaa jiraataa isiniin jedhee jira kabajamtoota hordoftoota keenya. Hawaasaan kophaa jiraataa wanni inni hubate maali? Qabeenyi isaa guddaan kun akka gammachuu hagana jedhame kana isaaf hin kennine qabeenya haa jiraatu malee gammachuu guddaa akka itti argataa hin jirre hubate. Hawaasatti makamuu qabaa kan jedhu murteessee jechaadha. Garuu inni jidduu tana keessatti maaltu jira kabajamtoota hordoftoota keenya? Qabeenya guddaa qabu kana hawaasa naannoo isaa takkuun hin beeksisne jechaadha. Namni tokko qabeenya isaa kana isaaf abbaa isaa hoo taate malee namni tokko hin beeksisne. Osoo hawaasni naannoo inni jiraatu san naannoo isaa san qabeenya inni kun qabeenya hagana ga'u qabaa osoo beekanii
dubartiin naannoo sanii guutuun marsitee dirqiinuu isa jaarsa ofii godhatti. Dubartii hin heerumne qofa osoo hin taane jaartiin namaatu hiitte isaa kana jaarsa ofii godhachuuf itti deemte jechaadha. Kanaaf akkuma dura itti dhosse kanatti dhosse hawaasatti makame. Hawaasatti makame dhaamsa abbaa kiyyaa san guutaa dubartii na jaalattu argachuu qabaa. Dubartii takkattiidhaan abdii kutachuu hin qabu kan jedhu ammas murteesse. Erga murteesse zana jedhee fata jedhee dura olii gadi hin deddeemu jireenya kophaa jiraataa kana hunda dhiisee guyyaa takka zana fata jedhee hoteela dhaqe. Zinnixxaa jedhu malee akka nama qabeenya qabu of hin goone jedha. Akkasitti dubartii tana asii fuudhee manatti yoo galu hunduu mana isaa kana yoo ilaalan bakka ta dura maayika akkana uffata kun miskiinumatu akkana zannatti hidhee uffatee deema daawomaan qabu jetteeti lammata ittiin deebitu. Tabiraallee fuudhee deema lammata ittiin deebitu. Gaafa kaan kabajamtoota haftoota keenya mucayyoo wayii arge. Akkuma mucayyoo sallaalee garaan isaa rifatee jedha. Wanni isin tolchitanii beekuu qabdan hoteela kana dubartii qaama gurgurattu qofaa miti namni iddoo kana dhufu jechaadha. Dubartiin sharafa qabdullee dubartiin sharafaa fi safuu qabdullee bakka kana ni dhufti. Akkasitti erga wal baratanii kaaniin booda isheen nama qaama gurguratu akka taate isa dhossitee jechaadha. Isa kana wanni dhossiteef akkuma isa garaan itti na'e isiillee garaan itti na'ee jira. Isiin illee jaalattee jirti. Dhiiroo nama kana hariiroo godhadhe yoo akka qaama gurguradhu isa kanatti hime na dhiisuu danda'a. Kanaaf maal naa wayya jettee waan kana hima dhossite. Isheen mana isaa hanga dhaqxetti qabeenya isaa xiqqaa inni itti garsiise san irraa dantaan goone. Isa qofa argachuu irratti xiyyeeffatte. Alatti ni boona mana isaa yoo dhaqan ammoo miskiinni akka isaan jiru. Alatti ni boona mana yoo dhaqan mana isaa yoo dhaqan miskiinni akka isaan jiru. Isiin kana hundarraa dantaan goone isaa wajjin ammas hariiroo cimaa godhatanii haa ta'u wanni guddaan qaama gurgurachoo isii kana yoo itti himi na dhiisa. Yoo dhosse ammoo bakka biraatii dhagaa maaluma abbaa kiyyaa ta'a jetteeti rakkataa turte. Garuu wanni takkattiin isin beekuu qabdan guyyaa isaa waliin wal baratte irraa qaama illee gurgurachoo kana ni dhaabdi. Namoota babbadaa isii wajjin hariiroo qaban guutuu addaan cittee isa argachoo qofa irratti xiyyeeffatte. Waa'ee qabeenya isaa gatte jechuudha. Waa'ee qabeenya mana isaa ka inni ala boonee mana keessa wata kan jirree kana hin gatte. Isiin isuma argachoo qofa irratti xiyyeeffatte kabajamtoota hordoftoota keenya. Gaafa kaan innis mucayyoon tun akka dubartoota asiin dura inni hariiroo waliin godhateen adda akka taate arge. Mucayyoo tana isaa fuudhuudhaaf tartiibessee karoora kanarra jiru gaafa kaan doktorri itti bilbile. Doktorri itti bilbilee qorannoon dhibee kan keetii riizaaltiin isaa yookaan bu'aan isaa bahee jira. Kanaafuu qorannoo kan kee keessatti sammuu tantee keessatti madaa guddaa tokkotu jira. Kanaaf asirraa yeroo muraasa booda addunyaa kanarraa deemta yookaan ni duutaa jedheen doktortichi. Ammuma akkamitti du'a kan jedhu gammachuudhaan osoo jaalallee tiyyaa wajjin yookaan jaartii kaadhimaa amma fuudhuuf deemu kanaa wajjin osoo hin jiraatiin akkamitti du'a kan jedhu carraa ofii kanatti baay'ee gadde. Hedduu ofii gadde. Hedduu ofii gadde. Isii irratti bilbilee hedduu na dhukkubaa ture. Qorannoon asiin dura qoratamee bu'aan isaa dhufee jira. Onnee na barbaachisaa. Onnee namaa tokko yoo amma hin arganne yeenuma kana du'uu waan danda'uuf kanaafuu hariiroo tiyyaaf tantee asirratti adda kutuu qabnaa jedheen. Yeroo inni akkas jedheenii ka'u isiinuu duraayyuu rakkoo keessa jirti, cinqii keessa jirti. Nama baay'ee jaalattu. Nama gara fuulduraa gaa'ela guddaa wajjin jireenya guddaa wajjin jiraachuu deemtu kan waan guddaa dhossiteerti jireenya isii keessatti. Akka mana bunaa daladdu dhossitee akkami itti hima jettee isii yaaddaa jirtu inni kana itti meechadha. Yoo kana inni itti himu teettee yaaddofte doktora biyya sanii guddaa bira dhaqxe. Bira dhaqxee yaa doktor onnee tiyya tana namaaf kennuu barbaada. Kanaaf ati naa mallatteessitee onnee qulqulluu tiyya tana na keessaa fuutee nama an kenniif siin jedhe sanii kennitaa. Kun ammoo eeyyama kiyyarratti waan hundaa'eef namni si gaafatu hin jiru. Si hin mallatteessaa fi garuu eenyu akka isaa kennellee himuu hin qabdu jettee murteessite. Sababni isiinuu yeroo duraatiif nama jireenyaaf isii barbaadu argatte. Nama jireenyaaf isii barbaadu argatte garuu namni kun isii wajjin jiraachuu hin dandeenyu nama yoo onnee nama biraa argate malee du'u argatte. Ammoo
waan isa sobde kana wajjinillee cinqamtee jirti garuu doktoratti seenaa isiillee guutuu himtee jirti. Wanni isin beekuu qabdan namni kalee takka namaaf yoo kenne kalee takkaan jiraachuu danda'a. Onnee yoo namaa kenne immoo jiraachuu hin danda'u. Yoo waan kana itti hime inni na dhiisa. Yoo bakka biraatti illee dhagaye inni na dhiisa. Kanaafuu an kijiba kiyyaa kana wajjin du'e inni jiraachuu qaba kan jettu onnee ofii kana isaa kennuudhaaf murteessite doktora biratti mallatteessite onneen kun nama akkanaatiif ta'uu qaba jettee xumurtee biraa baate jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Gaafa kana doktortichi isiin bira dhaqxe doktortichi guddaan isiin bira dhaqxe kun doktortichuma mucaan biratti asiin dura maraammarame jechaadha. Doktortichi mucaa san ta'uu arge tole jedheetumaan isii mallatteessitumaan ima deemte. Gaafa isiin akkuma gabbaateen doktortichi mucaa irra bilbile. Abboo an sammuu keessatti madaan guddaan si argame siin jedhe malee onnee si barbaachisa yoom siin jedhee jedheen. Maali yaa doktor jedheeni jennaan kootu kaa intala wayititu onnee asitti lafa sii kaa'uuf yaani onnee ofii sii kennuuf mallatteessitee deemtee ammaan tana tantamaan dhufuu qabdaa jedheen. Wagguma tana dhaga'uu mucaan akka ishiin onnee ofii isaa kennaa jirtu ishee ta'uu hubate. Wagguma san lafaa ka'ee gara doktora imale. Akkuma doktora bira ga'ee hogga kana doktora bira ga'ee abboo an sammuu si dhukkuba siin jedhe malee onnee si barbaachisa yoom siin jedhe. Kunoo mucayyoon takka onnee si kennuuf asitti mallatteessitee beellamannee addaan baane. Maali wanni akkanaa kun jennaan mucaan kokkolfeetu yaa doktor mucayyoon waggaa dheeraa barbaadaa ture sun isii tanaa. Akkasitti doktortichaan atis gahee kan keen qabdaa an du'aa eega jiraadhe qabeenya qabu mucayyoo tanaan mallatteessuu qabaa. Qormaata xiqqaaf guddaallee dabartee jirti. Mucayyoon tun hedduu akkana jaalattu. Jaalala kiyya malee qabeenya kiyya irraa akka ajaan qabne waan argeef osuma isitti himin mana murtii na wajjin deemte qabeenya kana isii mallatteessuu qabaa. Atis ammoo gahee kan keen qabdaa jedhaan doktoraan. Erga kana doktorri bar isiinis waan si dhosite wayiin qabdii jedheen. Maal na dhosite jennaan sitti himuu sodaatte asiin dura bunnaa beetii dalagaa turtee yookaan qaama ofii gurgurataa turtee jennaan. Erga onnee naa kennite wanni ani si irraa barbaadu maali jedhaan doktoraan. Erga isiin onnee naa kennite kana booda maal irraa barbaada qabeenya kiyya argachuu qabdii jedheen. Ergasiifuu oduun gammachiisaan tokkon jiraa jedheen doktortichi. Maali oduun gammachiisaan yaa doktor? Urga gaafa si wajjin wal baratteeti guyyaa takka mana qaama ofii itti gurguratan yookaan bunnaa beetii guyyaa takka illee achi hidhattee hin beektu. Argattu nyaatti dhabdu beela bulti malee. Onnee isii tana isiin si mallatteessi tana akkam godhaa jedhee isa gaafate. Isa gaafannaan ati boru iftaan sadi bullu maal jedhiiti torbe bulii 15 jedhiiti guyyaa ittuma dheeressi jedhee. Akkasitti isiin guyyuu onnee kana of keessaa baastee isaa kennuuf isni quban qabuun beetti beekaa doktortichi itti himee jira. Onnee kana keessaa baasuuf bakka sanitti deddeebiti. Doktortichi ima beellamaafi. Isheen tun jireenyuma isii gaafa duraan bunnaa beetii yookaan qaama gurgurattu tanu dhalaa akkam turte dhalaa rakkinnummaan qaama isii akka gurgurattu isii taasise malee itti yaaddee qaama ofii gurgurachuuf nama osoo qabeenya qabu qaama isii gurgurachuudhaaf nama ka'ee miti. Dhalaa rakkinnummaan itti honnaa jedhe dhalaa yoo dhiirumaa wajjinuu hariiroo godhatte fedhii dhiiraa hin xumurre dhalaa mallaquma irraa fudhattee jalaafa baafattu. Dhalaa akkasii turte jechaadha. Osoma akkana jiran inni qabeenya ofii qabu qabeenya guddaa ofii qabu kana isii duuba isheedhaa mallatteessisee jira. Isheen garuu qabeenya kana irraa quban qabdu ergasii amma an waan du'aa jiruuf qabeenya isii mallatteessisee jira. An waan du'aa jiruuf isiin jaalala kiyyaan akka hin duune isii of jibbisiisuu qaba jedhee ammas waan tokko lafa kaa'ate. Mana murtiitti qabeenya mallatteessee fi xumuree erga ka'een booda isii irratti bilbilee waan ati na dhosite guutuu dhaga'ee jira. Adaati bunnaa beetii qaama kan kee gurgurataa turteemi jedheeti isii irratti bilbile. Ergasii hedduu rifattee sitti hima sodaadhee jetteen. Inni yeroo dubbii kanatti himu akka waan doktora irraa osoo hin taane akka waan nama biraa irraa dhaga'ee godhee itti hime. Waan ati na dhosite hundaa dhaga'ee jira. Asiin dura hoteela daladdee qaama kan kee gurgurataa turte. Qaama kan kee gurgurataa turteemi ati na dhositus an dhaga'eeraa jedheeti isiidhaaf hima akka waan doktora irraa osoo hin ta'in nama biraa irraa dhaga'ee fakkeesse. Kanaafuu aniifati adda fixannee irraa jedhee telefoona itti cufe. Telefoona gurra irra cufe.
yeroo telefoona gurraachuu isiin hatantamaan doktora bira dhattee har'a bor osoo hin jedhin onnee kiyana keessaa baasuu qabda. Har'a bor osoo hin jedhin onnee kiyana keessaa baastee isa saniif naa kennuu qabda. Isa saniif onnee kiyana keessaa baastee yeroo kennitu onneen tun tiyya ta'uu yoo mimtaafi erga na keessaa baastee isaa gootee an du'ee inni jiraatee fayyee nagaa argate onneen tun tiyya ta'uu isaa himuu qabdaa jettee doktora halkanii guyyaa itti muddamsiisaa turte. Akkasitti doktortichi hatantamaan na keessaa baaftee isaa kennuu qabdaa maal maal yoo isin jettu doktortichi beellama itti dheeressee beellama isaa ittuma dheeressa. Akkasitti isiin baay'ee muddamte urga inni adda fixanna jedhee baay'ee muddamte waan mana keessaa qaqqabdu warqii adda addaa waan mana keessaa qabdu guutuu gurgurtee gubboo doktortichaa kenniteeti har'a boru osoo hin jedhin har'a keessaa baastee isaa godhuu qabda onnee tiyya jetteen. Akkasuma doktortichiin eega gubboo waan naa kennitu taate tun anaaf hin geettu gubboon xiqqoon tun naaf hin geettu jedhee harka didde. Nu lubbuu takka ajjeesnee lubbuu takka baafnee lubbuu takka hin jiraachisnu. Kanaafuu eega lubbuu takka baasnee lubbuu takka waan jiraachisnu taate gubboo nagaa fudhachuu qabnaa jedheen. Ergasii doktoroota biraatitti jijjiirtee bakkeewwan hedduu dhattee akka onnee isii kana baasanii nama biraatiif nama ebaluu jedhamuuf akka kennan doktoroota gaafatte. Doktoroonni hunduu ni didan. Nu lubbuu takka jiraachisnee lubbuu takka hin baasnu gubboollee hin barbaannu hin ta'u jedhanii didan. Doktortichi dideennaan doktoroota kaan bira deemtee akka tasaa guyyaa takka doktora isaa wajjin hariiroo qabaachuun oolan jedhan tokko bira dhattee onnee kiyya kana nama ebalu jedhamu kennuu barbaadaa. Inni onnee barbaadaa onnee tiyya isaa kennite inni akka jiraatu barbaada jennaan namtichi isas hiriyyaa isaa waan ta'eef baay'ee rifatee bakka tole jedhee beellameef. Onnee keessaa baasee kan isaatti galchuudhaaf beellameef onnee isii qulqulluu tana keessaa baasee guyyaa opereeshinii isaa isa galchuudhaaf tole jedhee murteesse. Onneen tun tiyya ta'uu ammas mucaa kanatti erga an du'ee inni fayyee booda itti himuu qabdaa jettee doktora kanaatis himtee walii beellamatanii opereeshinii godhuudhaaf guyyaa qabatanii qaxaroo qabatanii akkasii gargar ba'an doktoraan. Erga guyyaan qaxaroo san geettee isiin mana opereeshinii yookaan mana opereeshinii seentee isii opereeshinii godhuuf daqiiqaan takka akkana haftee doktortichi isarratti bilbilee bar dhiifama waan ajaa'ibaati qorannoon dhiyeenna kana si goonee ati addunyaa sammuu kan kee keessatti madaa guddatu jira. Addunyaa kanarra yeroo muraasa hoo taate malee jiraachuu hin dandeettu siin jenne sun maqaatu wal jala dha'ee ati fayyaan guutuun qabda qorannoon kun kana biraa ta'uu mirkaneeffannee jirraa jedheen doktortichi. Ergasii mucaan baay'ee rifate baay'ee hedduu takka rifate of wallaalee telefoonicha doktora irratti telefoona cufee ka'ee isii barbaacha ga'ee gale. Akkasitti lafti marteenii telefoona irratti cufatee lafti marteenii baay'ee rifate ergasii ammoo isii tana barbaaduu eegale. Garuu wanni takkattiin isin beekuu qabdan dhibeen isaa madaa sammuu keessaati malee onnee miti. Onnee sobee isitti himi. Isiin ammoo onnee isaa kennuuf isa jiraachistee ofii du'uudhaaf onnee isaa kennuuf doktoroota hedduu irra deemaa jirti. Doktoroonni dhibeen isaa onnee akka hin taane waan beekaniif cadhisanii guyyaa itti guraaranii guyyaa itti fageessanii beellama itti fageessanii akka isiin of jibbitee teettuuf malee akka isii opereeshinii hin goone inni waan beekuuf cadhisaa ture. Gaafa kaan doktorri isaa akka isii amaliyyaa hin goone hin beeka telefoona ol baasee doktora biyya sanii guddaa isaan hariiroo walitti qaban tokkotti bilbile. Yoomatti bilbile mucayyoon onnee naa kennuuf deemtu akka si bira jirti jennaan eena bira jirti amma opereeshinii godhuudhaaf daqiiqaa takkatu hafeefii jennaan. Obboleessa kiyyaa onneen tiyyas sammuun tiyyas naga jirti amma onneen tiyyaaf sammuun tiyyallee isiidha opereeshinii na jalaan godhini achumatti naan eegii jedheen. Wanni isin beekuu qabdan doktortichi amma opereeshinii isii godhuuf kutaa opereeshinii seense kun waan isa san onneen dhukkubdu si'e malee waan biraan seene inni opereeshinii dhugaa godhuudhaaf qophaa'ee jira kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkasitti yoo bilisaa achi dhaqu isin opereeshiniin kan kee hafee jiran ka'ii jedhanii. Maal yaa doktora akkana walii gallee jennaan lakki namtichi ati onnee kennituuf kun keessattuu akka ofirraa baaftee isaa kennituu barbaaddu akka bakkuma isiin jirtu sanitti onnee tantee kennituu barbaada ka'ii jedhee. Bifa kanaan doktortichi erga isii gabbaasee doktortichi akka isii gabbaaseen
inni balbala fuulduratti hamartii gaa'ela isaanii qabatee dhaabbata. Akkasii maal barbaada dhufte jennaan ambarsi fuudhuudhaaf dhufee natti heerumtaa si fuudha jedhee gaafate. Ati nama onnee barbaadu akkamitti na fuudhuudhaaf yaaddaa jennaan onnee nama keessaa baasanii na godhan osoo hin taane kan barbaadu bakkuma isiin jirtutti onnee bakkuma isiin jirtutti naa kennamtu barbaadaa jedheeni bifuma kanaan jilbiiffatee qalabatii itti kaawwate doktortichummaan achumatti nikaa hidhee fi wal fuudhanii akkasitti wal fuudhanii isheen miskiintittiin qaama gurgurataa turte sun onnee nama guddaa onnee nama jabaa onnee nama miskiina fakkaatee isitti dhiyaatee keessa seentee haadha qabeenyaa guddaa taate. Seenaa kanarraa waa hedduu akka barattan abdii guddaa qaba. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Nus viidiyoo kana nama jaalattan qofaaf sheer godhaa isiniin jedhee jira. Nama jaalattan qofaaf viidiyoo kanas namni dhaggeeffachuu qabu nama lubbuun jiru qofa ta'uu qaba. Namni jiraate qofaaf nama lubbuun jiru. Nama lubbuun jiru qofa ta'uu qaba. Mee isin bakka kanatti waa meeqarraa akka barattan bakka jirtanitti keessatti yoo of laaltan akka daawwitii keessatti namoota meeqatu waan kana keessatti of arga. Seenaan teenna haaluma kanaan yeroo tokko tokko nama gaddisiisaa yeroo tokko tokko immoo nama gammachiisaa haala kanaan dhumatti. Seenaa kana wanni isinii qoodeef waan baay'ee natti toleef waan baay'ee jaaladheef waan baay'ee natti toleef jaaladheef qofa osoo hin taane namoonni hedduun barnoota guddaa waan kanarraa fudhatan jedhee waan amaneef seenaa tana isinii qoode. Kanaafuu qabeenyi jaalala malee jaalalli dhugaa malee akka nyaata yookaan akka midhaan sooqidda hin qabneeti wanni jennuuf kanaaf. Kabajamtoota hordoftoota keenya warri hanga bakka tanaa na wajjin jirtan hundi keessan warra lubbuun jiru. Kanaaf warri lubbuun jirtan guutuun keessan galatoomaa. Nagaan naa jiraadha. Seenaa tana hoo jaalattan jaalanneerra jechuudhaan koomentii jalatti nu barreessaa. Akka yeroo biraa seenaa bareedduuf qulqullittii takka qabadhe isiniif dhiyaadhu. Warri viidiyoo kana jaalattan laayik godhaa. Yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa. Warri yaayyaa hoppiif haarawwataa tan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Nageenyi rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Warra yeroo biraa waliin dachaa rabbi nu haa taasisu. Nagaan nu tura.